amma abbaan kunillee laal manni achi jiru hagamasiisun keessaati. Kunoo manneen keessanii hagamasiisun. Keenya. Maatii kudha takka wajjin akka mataa kiyyaa keessaa godaan. Maatii kudha takka wajjin keessaa godaantan. Hayyee bakka tole. Isinilleen dhuftanii yaada nurraa fuutanii qaamaan nu bira geessanii rakkoo teenya arkuu tanaafuu boonsaatii fi galatoomi yaaduma kan nurraa fuudhuufu galata guddaa argadhu siin jenna. Hayyee galatoomaa. Aha, bakka barzaafi dheeraa sanii gad jira duraan. Bakka barzaafi dheeraa sanii gad jira. Aha, amma guutee jechuun gasittal. Amma guutee kun lolaan ilaa karaa hojii suutee. Egaa karaa makiinaa ispaaltiirra tolbee bar. Jiisuu deema. Amma kun jimaa keessanii. Jimaa kiyya amma kun akkana ta'e kun oogaa. Maal goona gaa? Amriin hundi tarabbiitii beeyta. Maqaa keessammee itti hima. Maqaa kiyyallee Abdusalaam Yuuyyee naan jedhan. Maqaa Abdusalaam Yuuyyee. Magaalaa Maayaa. Hayyee magaalaa Maayaa. Kutaa magaalaa Addeellee. Kutaa magaalaa Addeellee. Wirtuu Keekee. Wirtuu Keekee. Keessaan jira jechuudha amma bikkitti immoo argamtan kun. Manni kunoo keenyuuti. Manni kun qaamatti yoo janiin abbaan keessaa godaanee kute. Mana kanaas amma bishaan duraan bishaan wees dhufaare. Meetira meeqarraa jira laal meetira 50 caalaa dhibba. Manni kun keenyuuti. Manni kun qaamatti yoonee janii. Qaamatti yooneeti. Keessaa godaane. Bishaantu keessaa godaansi jechuudha. Jiraa jechuudha amma manni kun kufuu malee wanni takka hin jirtu bishaan keessa jiraa jechuudha. Arraan tana bishaan Haramaayaa akkasuma Piraanchiisaa bishaan Addeelleeti jechuudha kunilleen dameesaati. Mee akkanuma daawwadhaa gaa bishaan nama hedduudha buqqaase sirraa buqqaasee jira. Kunoo bishaan ilaa hanga ispaaltii jala tol guutee jira gamanaa fi gamanaanis hunolaa amma tun ispaaltiidha asiin xarafa kanaan ilaa hangasi tol bee jira gamatti achaanu san illeen ol beeti manneen namaa kan namni duraan keessa jiraatu hunda keessaa yaasee jira jechuudha. Mee isin agarsiifna gaa. Manneen kana hunda bishaan nama keessaa godaasisee jira jechuudha. Mana bebbereedaa mana bulkeetaa kana mana istaayila addaatiin ijaarame hedduu dhagaa. Manneen bebbereedaa kana ammallee akkanumatti laal kunis asumaan achi laal ammaas gamas illee laal manneen bulkeetaa hedduu jira jechuudha. Keessa kana guutuu bishaan Haramaayaadha nama keessaa baqachiisee jira jechuudha. Haala kana fakkaataa jechuudha. Laal bishaan akkana wal daddarba. Bishaan inumaa kana guuteeti ispaaltii gad dabree man. Bishingaa waa xiqqoo mataa mul'ata. As fixee jira jechuudha. Ooruu guddoorraa gamas bishingaan kun jechuudha. Kaan ooruu meeqa dabree ilaanga karaa makiinaa jalatti ol dabree jechuudha bishaan qullaa. Amma laaltanii gartan kun bishingaadha.
Ayyee gaa hordoftoota keenya gaa Hamzaan Haramaayaa har'aan kana gaa boonsaan biyyan beeku jeeti. Bishaan gubbatti akka inni taphataa jira. Bishaan haramaa keessa jirraa jechuudha. Kun har'a anaa shifeera ta'ee jira. Mi'a foggu takka uummata keenya kanaa waa agarsiisa. Awwata taayita. Seenaa gaa kunoo doonii bishaan haramaa irra jirraa. Isin daawwachiifnee keessa yaa'u jira. Mee daawwadhu. Daawwadha. Bishaan haramaa kana daawwadhaa mee. Way bishaan Haramaayaa, way bishaan Haramaayaa. Bishaan keessa kadar segitu. Bishaan Haramaayaa guddaa kana. Bishaan kana laa waa turanti. Waay kunoo bishaan kana bina seera hordoftoota keenya. Waboos. Waay. Maashaallah. Bishaan haramaa kana akkanatti yoon fi facaasee beektaa. Yoon duraan gabaabaa ta'ee ni dheeradha. Nama akkasitti dheeratee jira jechuudha Hamza. Duraan gabaabaadha garuu amma dheeratee jira. Laafin oolaa dooniin akka shirraa jira. Ilaa magaalaa jalatti ol guutamee jira bishaan kun jechuudha. Haa garuu booda dhageeffamee kan itti gaafadhu yoo mi'a kana guutamee bishaan kun. Daakii sirriitti awwaa akkan.